Islaamuma Oromotu Rabbi ofa sodaati moo kiristaanuma Oromootu waaquma isaa sodaati moo maali inni warri Itoophiyaa hoogganu kunniin waaqa biraa qaba yoo guddate waaquma lama qabdu bar tokko islaamuma tokko kiristaanuma isaan sun iyyuu waaqa isaa san sodaanne si ajjeesuu jira isaan sunu si ajjeesuu jira amma amaara islaamaa tokko yoo laalti amaara islaamaa Islamummaadhaaf harkiin isirraa qusatu hin jiru si ajjees. Amaara kiristaanummaadha Oromoo kiristaanaa jira. Oromoo islaamaa jira. Amaara kiristaanaa jira. Amaara islaamaa jira. Ni beekna bareechine. Garuu ammoo amaarri kiristaanaatiif amaarri islaamaa ajaja sana godhatanii Oromoo lachuu ni adamsu. Oromoo kiristaanaatiif Oromoon islaamaallee adamfa gubachuu jirtaa'u. Waaqni ati gabbartu isaa wajjin isa kamime. Rabbiin ati addatti sodaattu sun kami inni Rabbiin isaa kaajajarraa fudhatee dhufee Gaazaa sitti naqeessi gubu sunoo kami amma walumaa galatti sheekoleen Oromootiif qeesiin Oromoo gabrummaa ba'aa guddaa nutti fiduu jira sodaa guddaa keessa waan seentaniif peepsii tokko sobamaa akkuma abbaa gadaa hoolata arguu jirtan kan mootummaa kursii jalatti qabu ka'eedha amma manni isaatu saamame kunoo agalateeffatu ka mootummaa gaafa sana ni jabeessina deemitiire mootummaa saamame ofiisaati yabni waan dhufuun beekina waan ta'een beeki waan dhufuun beekuka waan dhufu wallaaluurra gaafa sana namicha kursii jalatti qabame har'ammoo takka takkaan qaqqabu jira waan isaan mana keessaa qaban harkatti adamsuu jira kun ammoo iyyuu yakka guddaa osoo hin taane yakkamtoonni osoo warra sanas hin taane yakkamaan mataa keenyaadha waa hubachuun duratti harka dhoofneef itti galle ni deeggarre ni tumsineef kun hundi miidhaa ta'e sheekoleen Oromoo qeensiin Oromoo keessaa yoo ani warra kanarratti kan xiyyeeffannoon kiyya deebi'e yoo haqa keetiif du'uun shahiidee siif hin taane taate islaamaan barsiisattee nu rakkisaan oolin namaatu jira gabaabdumatti ani sheekaan ani olomaan ani quraanaan beekan quraana keessatti haqa kee irratti shahiideedha jedhee bakka sayyoo ati himuu didde nuti warri abdii kute siif himna bakka kana hin himtu taanaan amantiin ati nutti himaa ooltus hin jiru ni baranna haqa keenyarra amma haqa isaarratti Oromoon lafa isaarratti ajjeefamee ibiddaan gubatee argisiisan mormarraa muranii mukatti suuqanii keessa deemanii itti mul'isuu jira magaalaa keessaan naannaanii horii irraa saamuu jiru yoo haquma kee kana argaa Rabbii sodaadhu jedhe kitaabni bakka sani nu haa qaramu takka ammoo nutti immoo haa dhiifamuuyyu qeesiin harkaa lubbuu namaan balleessii cubbuudhaa jedhe lubbuun ta'e tabaddu sunoo maalisiin kan nama si balleessu cubbuu ergan ta'ini ati yoo nama ajjeeste yoo nama si ajjeesu ajjeefte erga cubbuu ta'e ati maa duutaree kan cubbuu irraa bilisa maa si ajjeesu ani gabaabdumatti ani hin beeku rakkoon Itoophiyaa keessa jiru Oromoon guutumatti feetu Protestaantii ta'e feetu Islaaminaanuweerii ta'e feetu waaqeffataa ta'e feetu Ortodoksii ta'e feetu Peentee ta'e feetu Kaatoolikii feetu Islaamikii ta'e du'u jirtaat Oromoon kun hunduma jiru takkumaati atiitu amantii 17 qaba malee sirni si ajjeesu tokko qofaadha Oromoo mataatee jiraachuun kee yakka hin danda'amu kana jala muriitii ufittimi kanaafu rakkina kanaabaa kana keessatti ilmaan Oromoo rakkatanii miidhamanii salphachuun waan badii isin gootan irraa kan ka'e har'a dargaggeessi biyya kana keessatti boora'ee isiniin jedha ayyoonni Oromoo addunyaa irratti qubanu qabaadha akkasii rakkoon keenya kanaadha hubadhaa isin jira كنا والله يا كنا ऐसे जीतन बारह का नंबर बात Oromia Arras Wabus Wobo Wajing Jirra